أتبر نما قرتي دورا اللفظي ما بعرف من بيت ماله قالتهم يا كان عايز يقول كان أبوه فيتو تكاس قالتهم كان واي أنسيت أنا أركض داي يروم جون تنن نقرني تيبتي أنا أنا قرتي بيكم تتكلم كم نكلين سأنا رد مش بيكم تيجي أبغى الرجوع أنا ما أما أنت نوري قرتي مي أسقوبتي شغال ميديا أنا فيدمو يشو سيفني ما لقي خبيكم سنكمل بيكم تيجي كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجا الشمار كبونه ورّي أمانتا براتيس هردفتوني أرجيتوب أرانتناغا yeroo baay'ee naaf urjitu qaamaan illee harkeen beeku itti bilbileetiin gartee naafiti yeroo xiqqaatte waggaa tokkoo fi wayii kan gartee bilbila waliin haasaa turre jechuudha. Wal jaalannaa miyyoon tun miyyoo gartee ajaa'ibaati. Yeroo duraatiif gartee yuutuubii irratti arkeetiin achirraa lakkoofsitii argadhee itti bilbilee gartee jaalalatti yaadatti himadhee isinillee narraa qeebaltee arraan tana gartee dirqama wal garuu qabna jee bilbilee fiitiin jira jechuudha. Miira akkamiin akka wal siman miira gammachuutiin gartee gammachuu ajaa'ibaatiin eegaa jira. Garuu garaa kanaa dhaadhaan ajarraan tana isii tana gartee yuutuubii irra malee ergeen beeku dhiiroo akkuma yuutuubaa sana irratti yaa'ii qabdi moo jaalalatan narraa qeebalteetuma dhugumaan gartee piraankina godhuu deemti moo tana hundaa hin gartee yaadaa qabaa jechuudha. Yoo irraan tana dhugumaan gartee miyyoon tun gartee na jaalattee naa kana gaddeebitee akkasuma na jaalattee an dhugumatti eebba haadha abbaa kiyyaa qabaa jechuudha. Du'aayii haadha abbaa kiyyaatiin hin beeka. Kanaafuu gaa urjiilleen xiqqishoo ni turte isii duratti hin gartee kaameraa kaaddaa jira. Dhiifama isiilleen dhufaa jirti. Kanaafuu gaa miira akkamiin gaa miira gaa akkuma kiyya kanatti isiillee dhiiru garaan dhaadhaa jira. Yaa rabbi gaa isis garaa dhaadhaa godhinaa garaan dhaadhaa irra akkasitti ilaalama booda yerootti isinillee arguu ta'a isinillee na arguu ta'anii gartee chaanala isii irrattis yeroo baay'ee ni dhufna isinillee yuutuuballee naafillee ni baniin jaani anillee gartee beekamtii karaa feesbuukaatiinis karaa yuutuubaatiinis akkana beektaniin asumaan isinii dhaammaddummata. Kanaafuu mee isinis gaa risaalaan barreessaa fi yoo itti wallaaltellee mana kana garuu dureen ni beektiinsa nama saayibban isiitti ture dhiyootanaan dhufe. Dhufeetiin jirte dhiyaattee jirti hordoftoota keenya dhiyaattee jirti obsaan nu eeggadha. Kun olaanaa barreessitee jirti dhufaan jira. Yaa rabbi miyyoota nagaraan aadaa. Miyyoon tana yeroo gartee yuutuubii irratti arguu gaa nama ajaa'ibaati. Anuma kanattu alhamdulillah dhuftee jirti. Kiraan dhaadhaan ajuu jirama. Hojii. Sen foto. Tisini udah gitu tuh mal musika dong kan, mal musika sih Masya Allah, habibti tiga kuma. Cerita. Naga. Kayak ada. Iya. Alhamdulillah. Cerita. Sen. Woi, ulah ada tuh cerita mau ada tadi sana musika sih kalau bicara cerita. Wallahi habibti mana sana itu mesti. Oke beti. Naga wallahi alhamdulillah. Kita udah. Kayak ada kok kamu. Naga kan. Alhamdulillah mereka wallahi. Cerita. Hai. Kanen tiar ko. Wah, ulur nanti pakai. Oh, kanen. Gua kok tuh nanjo. يعني دغمانه كان زعمو بوتسي في وصفات تريني في تدفي بك كان خطت بر ما انا قلت خيا قلت ربر على اساس قلتي ويا ستين قلمي قلت خيا قلت ربر ما خلني بخير مدرات دوبا وغاني في سوبر ماركت جنا نسكر قلتي اسمع من خينا قلت لا فهمتو يرو من ساي سكمي بيخيتي من دقاجتي مرتي كم تري والله قلت الحمد لله ربي والله سمان الكدا جيتي وي والقرقه ولا قرجي رجع الكاميرا شكلتها وجرت ما وي چالنا انا بركا اني اولمبيا جيتينكا ايه وي خانا قلتي ورابيت كاميرا ما شكلت دوبا عادي ذكر ما ولا قريت ولا يعني لا والله قمچوتنا كاميرا ونين كايف قمچوتنا كي داوتنس قمچوتي انت عارفه تي ايوه داوتنا كاي تذكر كوفي اكبرتك برامج كان قبل والله الحمد لله يلا الحمد لله وي ربي وانا بسجر ان قلت يمي وقاني بنت دت بيا يا برنامج قدو بنت تجرون كيرتلكو قدورا سيتي قوتنا تك بوم بيروزا سمدنا كده بوم بيروزا مالتا تسات سيغا يچون نيران لا ام مالتي يعني ستي تقادي بس تمت لا كا يوتيوبر رت قرتنا مقدون سيبر لا جچون كان سيدا جات ما والله خيت ابو قرتي
waggaa tokko geenye beekee osoo hojjetan. Bara dabree karaa na fakkaata akkasuma. Aywa ama takkee yoo. Way. Alhamdulillah kan wal garsi mishi. Wal garree. Bagaan serkee yaaqee. Rakkoon qabu duubatti hoggatti isaa hubaa fi maali leesh maali saayibban faan qabdu namni si bira dhufu maali hubaa fi maali. Gartee saayibbanis yeroo duratti wal baree maali wanni akka saayibboota fayyaa dhiitee dhugaa rabbii tan wanti itti hime. Ati tanaawu akkanatti naa kana jechaaf baallama naa qabdeen baallama kan naaf guuttaa itti maan dhufe dhugumatti. Waan inni dhufu seene. Galatoon maali si urjiin sandhiidho anuma hantu gaddi bitiitu. Laa maal qabaatu jechuun maal taati maal miirna qabdaati jechuun dhiira guutuu namaati maal taati. Wanni ijoo ni beektaa dhalaa teenye tana takka takkaatu gartee xiqqishu beekamtii qabaannaan nama beekamtii hin qabne kana nama moo saritti ulaalu. Maaliif jennaan namummaa caaluu hundarraa. Maaliif jennaan wanni kana malaalaa maal jaa inni kun qabeenyi qaba maali jeetii namni waa hedduu tanaasa maaliif jennaan murteessaan jaalala yoo jaalalii qabaate namni jechuun bakka guddoo tokko waliin gaajetii yaada akka mataa kiyyaatti. Maaliif jennaan yoo ammoo inni kun akkasitti inni xiqqeessi nurraa qarshiin qabuuti yoo namni wanti yennaan wal tuffachuu eegalan namni abbummaan fedhee kan wal jaalatu adda ba'a wal jideemee jechuun karaa dheeraa lafa dheertuu jideemuu hin danda'u maaliif jennaan ilmi namaa namummaadha. Ilma namaa kana namummaa haala amala isaa laaltee garteemi yoo ta'ellee rabbiin nama haala amala qabu naaf kan jettee fa'aa du'aa fi goota malee rabbi isa waddaa jeeqaa yaani ilma namaa kana laaltee hin dandeessu haala ta'ee ciniintee hin laaltu maaliif jennaan ati rabbumaa nama laalaan raggaruu rabbi isa waddaa jee. Mee anoo akkamiin laalta gaa yeroo nuti janaan gaalkan. Wayi oggara naa boora kun deemee riibaan na jiraatu fadhu kaa boru naa waltaa kan jees xiqquma hojjaa sana haa maali. Ana mas irbuta ta kamali yani tikishalle taatu wayni waan sira jibbeen qaba tabiyaati tanarraa waan jibbeen qaba oggona sila rafu fadhu waan ana kam mujtana tikko jaasuna obsira mali ma ka jirjirta minamina jitta sirraa cufannaan akka waan namni siiriin godhee itti bilbil namaatti haasa'u jiraan na qayda dhufte jechuun ammaan tana dubai atamaan tana nama shakkite jechuudha ati ni naa laa inaafaaniin inaafagaa'e namni jaalallee taate binnaafni gaa jaalatuufi. Namummaa kanatti jaalalataa akkam taagartee hinaafataa akkam hin qabni beektaa ta jaalalaati. Rakkoon qabni beektaa namni nama jaalatu hinaafa. Yoo hin jaalanne osoo isin akka beektaa ta'e osoo isin dhiiraa wajjin akka beektaa. Ishtaan raalis jeebira kutachuu namni nama jaalatu hinaafa yoo hinaaftee dhugaa isin na jaalatta ammoo yoo naaf hin naafne jaalatii hin qabdu sirriituu dandaatti hin qabdu maaliif naa hinaaftee yoo jaalatii hin qabaanne akkasi. Yoo ammoo na jaalatte namni nama jaalatu hinaafa jechuu hin jedhu. Rakkoon qabu galatoon. Wallahi miti di galatoon hajji takka wallahi. Rakkoon qabu. Namman hanga kee jaalatu. Garuu abjuudha moo dhugumaan irra mana kee dhufee anaafitti dhugumaan wal agarree qaamaan wal bira jirra moo abjuuna fakkaachuu jira bara. Wallahi nufi fakkaate. Dhiiroo biyyoon tunni dhufti sanuu viidiyoodha waraabadde eeggattaa'e. Numa dhufti garaan kun dhaadhaa. Kayitaa yeroo ta'etti dhiyaate garaan na beekee qabu. Sodaachaatiin dhufu jira. Garaan na beekee garaan dhaadhaadha. Dhugumatti mee hanga kiyya kana garaan dhaadhaatti jee. Anas dot kilo la kamti laga jeti ni tukka fitti wanti akka mutti khalas rifachaa dhufe wallahi no fa bagaan sirkadde wallahi ba ada faajaatiin qabu ana waa barsa ka baarin see bunuma qababan ati de na anuma kana wargachuudha ba gabdi dhugaadha wallahi egaa anuma kanaatu guddifachuu dandeenya angartee karaa YouTube kanaan illee gaa beekamtii illee hin qabu YouTube illee gaa kan hin qabu hin jiru. Rakkoon qabu maaliif jennaan wanti jettee gama social media yoo ni fi jaalattee gama social media dhufu feete rakkoon qabu atis dhuftee akka nama takkatti hin jiraanne. Ayyaa jaalalleen YouTube irra jiraattee an akkamitti hin jiraanne boo yeroo kanatti. YouTube firaadisee bara nama YouTube. Lafarraa karaa YouTube kana. Dhageessiif nama YouTube kana hedduun fa'a. YouTube kana karaa firaadisee hin jira. Hedduu waggaa takka gartee hawaasni keenya Oromoo kunis haa argu jeetiin rakkoon keessa jiru fi rakkoo uummanni Oromoo keessa jiru yeroo takka akkamitti jechuun irra guddaan namaa ni beektatis biyya kana keessatti akka namni jechuun jireenya waliin feene irra guddaan namaa akkuma itti addunyaa kanarraa wal dhabamsiisuuf wanti walitti yaada jechuudha. Warreen akkasii godhusan guutuu allaalijaan iyyaa hunda garaa ka'ee hin qabu. Yoon arge anuu harratti hin dabarsu uummata akkasitti siiriitti godhee dhamaasee gaafa kan taatu akkasitti jaalallee kee hundaan itti baate jaalallee akkasitti taphate sanuu tokko dhiisu hin ta'u. Hojiirummaan jiraatte tokko bitan dhiisu. Akkanatti kanaafuu wayitu kanaaf galatu maaliif jennaan osoo akkasillee ta'uu baatte ati arraan tan jechuun afaaniin akkas jechuun kun akka nama uummata san galtee uummata haasitee galtee diina kiyyisan akka nama narraa cabsiiti. Wallahi obboleessan qabdu. Kanaafuu hin godhin maaliif jeen takkaa galtee obboleessi hin qabu
an obboleessi hin qabu namas keessaa hin qabu jeen takkaa nama jalaa gajjeen beeku mataa nama gaggabadee jiraadheen beeku abbaa fedhe garteemi wallahi billahi yoo dhabee maallaqaan namarraa dalagan abbaa fedhe bakka inni jirutti itti geessee ammas akkasuma maal jennaan namas keessaa hin qabu namni keessa hin jiru obboleessa qabu obboleettis keessaa hin qabu haadhaa fi abbaan keessa hin jiru jee takkaa gajjeen hin beeku. Diinni immoo beekee haadha abbaan qabdu obboleeyyan qabdu. Maal jennaan haadhaa fi abbaan keessa jiraachuu baatee gocha akkasii san sirra hojjetanii beektaa ni beektaa akkasitti. Aywa dhageemmaan kan hunda onaa si jira mugooti. Siifin jira garteen bakka obboleettaatis bakka jaalalleetis bakka haadha abbaa keetiitu waan hin dandoonsiifne guutaa shakkiin qabaatiin an siitan harkadhee moo. Ay sai tuta kastin fi gamatu jira bas an sirni wala. Wai urji bar sumatana gartee sumatana eeguudhaaf yoo xiqqaate yuutuubaratti mijoota diinni sii kun akkam godhe yoon bara halkan gartee viidiyoon daataa yookaan ta'an shabakaa qabaachuu baadde barnatti hin tolu abbee. Walla. Jireenya barnatti hin tolu. Fakkeessu jirtamoo dhiirti irra guddaan ni beektaa ni fakkeessan waan takka akkana. Jetteetuma yaanii kan jaalalsiif hin qabne akka nama jaalalsiif qabutti afaan damma dibattee haasutti. Ati ammaan tana jaalatte tanaaf qabdu sun yaanii hagamti kana jaalatta. Dhugaan na jaalatta mana sobu jirtamoo dhugaa jirtu walii fi mullee bareeda. Turaallee tilifoon illee golinaa seenuu siin jechuu ture. Ani yoo nan jaalanne obboleessa kiyya atillee rabbiin garteemi. Carraa fi muka rabbiin siif haa yeroo taakkateeti. Yoo haala kijib taate ammata irraa dhaabbannaa si jechaa ture. An si shakku jira. Laakiin na amansiisuu namni qabu akkanan jechuun shakkiin si shakku tana namni na keessaa fixuu danda'usu. Na dhaggeeffatu laala beekte. Yaani kijiba hin falu maaliif jennaan akka namni natti fayyadu barbaadu. Yoo dhugaa sin na jaalatte sin jaaladhaa jettee natti yoo na jaalannes wanti carraa walii guddinuu hin jirtu. Hawwanni jibanni beektaa. Gaafumaan ta'e bilbilu sanu baartaa fi qaqalloo hasee bakka calee jaalallatee teessu garaana raasaan jedhe. Dhugumatti akkasii garaana raasu jirti. Garuu afaanii haasawaa jettee naamanullee diduu dandeessa. Anammoo rabbiitu na arga. Rabbiitu na arga. Sii tana harka dhaayituutu baryaadana ta'e wanni sii galuu qabdu. Ati bar nama gartee dooraan lafa deemu bara hin beektu malee. Galatoomii akkanaa jechuun kan kanaafuu hedduu takkas galatoom kan. Wayi. Ansii tana harka dhaayee dhiiroo mijoon tun nan ganni tiifitee anaa kana. Anaa gartee beekamtii takka hin qabne qilleensa waan irratti. Mush beekamtii qabaachuu irra guddaan namaa ammaan tana warri gartee as gubbatti sooshaal miidiyaa kana fayyadamu jechuun siif ni maal dhagee. Ka beekumsa hin qabne beekamtii qaban. Beekamtii hin barbaade. Maaliif jennaan ati dhugaafitti himi ilma dhiiraa tokko hojii qomatee dhaabuu deemu. Akkasuma. Yoomuu taanaan annaan booni. Annama akkasitti miti nama gartee hara nama darbu nama maaliiti nama akkasanii miti. Annaan na boonis hin jee. Dhugumatti gartee nama sobboonummaa qabu ta'uu kee bakka kanatti hin argee nama beekumsaa fi beekamtii illee bakka takka qabu dhugumatti. Beeka namni beekumsa qabu nama kana namummaa madaala malee. Eeyywaa. Mushi gartee waan biraatiin. Beekamtii qaba, feemasaa, birri qaba. Feemasummaan inni faayidaa maalii qaba? Feemasummaan faayidaa hin qabu. Garuutu ilma namaa namummaa jaaladhu. Ilma namaa kamiyyuu taanaa yaanii waliin madaalchisi. Akkasuma. Anammaan tan dhugaa beektaa? Qoodni itti na biraa qabdu qooda biraa. Qoodni obboleessa kiyya na biraa qabu qooda biraa. Qoodni obboleessa kiyyaa qabu siif hin qabu. Qoodni siif qabu obboleessa kiyyaaf hin qabu. Yoo dhugaa barbaadde. Akkasii malee maaliif jennaan ani ilma namaa kana waliin madaalchisu. Qoodni itti na biraa qabdu qooda biraa teessu. Hojii? Sumaati? Maaliif jaanii maal taate? Maaliif akkana itti garuu? Sumaa sana ni ta'e ni rifadde roga akkasitti maal jettee rifadde bara. Produktowwan manaa laa manaa masitti hin fakkaatin. Laa anis bara akkasumatti hojjira. Abjuudha moo dhugaatii narraa tana isaan wal argee jeetiin bara. Hedduu takka wanti ijoo jira bara nuti boo. Bagaan sirkadde gammachuun tiyya gartee naa guutame jeetii yaada. Hawwiin kiyya gartee mijoota na jaaladde. Galma gartee naa goollee baatu gartee galmi gaafa inni haa godhadde naafeeti wal qudhaammanne waliin rabne. Malas dalam rada Gaaftu muraasni naa guutamu. Ammoo gartee akka naggaara kana qaqqabate. Yaanni kiyya moonni beektaa. Hangi tokko naa guutame jeetii namtadda. Siitan argachuu qofaa. Wallahi galatoome. Akkasiin inni dhuftaa'umsa